Yooyaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee Obbo akkam jirtan salaamtaan teenya jaalala bakka jirtanitti isin haa dhaqqabdu ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya ormaa jirtan kanneen miidiyaa sagalee Obbo kana dhaggeeffachaa odeeffannoo lolaa Obbo loltoota bilisignaa waliin gaggeessuu fi injifannoo Obboon galmeessuu hordofaa jirtan martinuu salaamtaa teessan hin daganne irra deebuun akkam jirtan salaamtaan jaalalaa onnee irraa haati qilleensa dakaa baddaa Oromiyaa isin beektan saniin dabalamtee bakka jirtutti isin haa dhaggeessuu isin hin jenna nagaa fayyaa qabaadhaa horaa bulaa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya waraana bilisummaa Oromoo Obboon Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti humnoota mootummaa waliin wal waraanaa jiraachuun ni beekama. Uummanni Oromootis sirna naftanyaa isa hin fayyadne kana ofirraa kuffisuuf Obbo cinaa hiriiruun eeruu kennuu fi deeggarsa barbaachisu akka godhan gamanumaan dhaamsa Oromummaa isinii dhaamna. Yeroo ammaan tanaa odeeffannoo walii qooduu fi odeeffannoo wal jijjiiruuf miidiyaan iddoo guddaa qaba. Waraanni bilisummaa Oromootis miidiyaan dhimma itti bahu keessaa tokko miidiyaa sagalee Obbooti. Miidiyaan sagalee Obbo hifadhee dadhabee sodaadhe osoo hin jenne halkanii guyyaa dhaabbatee odeeffannoo lolaa Obboon humnoota bilisignaa wal jigaggeessu yeroo yeroon isinii dhiyeessa. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya isinis miidiyaa sagalee Obbo like fi subscribe gochuun gara fooshaa miidiyaa kanaatti daamaa isiniin jenna. Uummanni Oromoo bal'aanis injifannoo Obboon galmeessaa deemu kana akka dhaga'uuf viidiyoo tana share godhaa fi odeeffannoo lolaa Obboon waraana bilisignaa waliin gaggeessu jala buunee hordofnee isin biraan geenya. Obboon Oromiyaa bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti Oromiyaa keessa bakka fedhe socho'uuf hayyama bilisignaa hin barbaachisu. Dacheen Oromiyaa marti lafa ejjeta Obbooti. Qabsoo afaan qawwee Obboon gaggeessuun Oromiyaan bilisoomti. Horaa bulaa deebanaa injifannoo kan uummata Oromooti. Gama gabaasa qopheeffannetti isin dabarsinaa nu faana turaan afeerraa teenya. Yooyaa walitti dachaan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan hagayya 15/2022 gabaasa keenya irraa eegallee jirra nu hordofa. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Obboon tarkaanfii ilaaleessaa humnoota mootummaa irratti fudhachuu itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Birgeediin Odaa Bulluq Cibraan Gaara Dhiichoo Buttaan Agiddaa hagayya 15/2022 waraana bilisignaa Abiyyi Ahmad bobbaase waliin godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda muka diinaa iddoo addaa Gaattiraa jedhamtutti lola cimaa humnoota mootummaa waliin gaggeesseen 23 ajjeesee 23 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Lolli kun hagayya 15/2022 roobii ganamarraa jalqabee hanga sa'aatii 10 kan gaggeeffame yommuu ta'u humna diinaa 250 caalu lafoo yaatu irratti Obboon dhukaasa baneen injifannoo galmeessee jira. Odumoo wal fakkaatuun irree fi gootichi uummata Oromoo Obboon baha Oromiyaa Harargee keessattis tarkaanfii ilaaleessaa humnoota mootummaa irratti fudhachaa jiraachuu beekameeti jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Obboon dachee sagaleen bilisummaa Oromoo jalqabaaf irratti dhukaate baha Oromiyaa keessattis diina barbadeessaa jiraachuu beeksiseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Obboon hagayya 12/2022 godina Harargee lixaa aanaa Qumbii Bordoddee iddoo addaa Saamaa jedhamtutti Oromiyaa Woboo Bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu waraana bilisignaa irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhatee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Obboon lola Harargee lixaa aanaa Qumbii Bordoddeetti loltoota bilisignaa waliin gaggeesse kanaan waraana bilisignaa 5 battalumatti ajjeesee 7 madeessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Obboon zoonii lixaa hagayya 10 fi 11/2022 godina Wallagga lixaa Ona Beegii fi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz bulchiinsa aanaa Toongoo keessatti Obboon diina isaa du'aa fi madoon adabee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Obboon hagayya 10/2022 Ona Beegii ganda Sheeraa keessatti loltoota bilisignaa waliin wal waraanaa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Obboon lola kanaan waraana bilisignaa gaara Bokor keessa humna lafoo sakattaaf socho'aa jiran irratti Obboon tarkaanfii fudhateen 15 ajjeesuun 12 madoon adabee jira. Tarkaanfiin kun hagayya 11/2022 itti fufuun waraana gooleessituu Abiyyi Ahmad bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz humna lafoo magaalaa Toongoo irraa kaatee sakattaaf socho'aa jirtu irratti naannoo addaa Alaadduu jedhamtu irratti tarkaanfii cimtuu fudhateen humnoota diinaa 12 battalumatti ajjeesee 9 madeessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Ajjechaan jumlaa humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu lixa Oromiyaatti itti fufee jira. Godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa fi naannoo isheetti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu jiraattonni himan.
Aanaa beegii qondaalaa fi kobor bakka jedhamtutti torban kana keessa namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu kan himan maddeen ajjechaa jumlaatu namoota nagaa irratti raawwatamaa jira jechuun ibsanii jiran. Godina Wallagga Lixaa aanaa qondaalaa koborii fi beegiitti qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humnoonni mootummaa bakka Oboon jiru himuu diddan jechuun namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen keenya qondaala irraa dubbisne himaniiru. Aanaa qondaalaatti nama amantaa kan ta'an Sheekh Isaa bakka hojii isaaniitii qabuun ija hawaasaa duratti rasaasaan ajjeefamuu kan himan maddeen daldalaa beekamaa magaalaa Beegii obbo Dabalaa Tamasgan ammoo bakka horsiisa loonii qabeenya dhuunfaa isaatii qabuun bakka Oboon jiru nutti agarsiisuu didde jedhamee rasaasaan ajjeefamuu maddeen keenya himanii jiru. Naannoodhuma sana magaalaa Kobor jedhamuttis namootni nagaa 6 bakka tokkotti ajjeefamuu kan himan maddeen keenya namoonni ajjeefamaa jiran kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shakkamanis namoota nagaa fi tuttuqaa siyaasaa homaallee kan hin qabne ta'uu himaniiru. Godina Wallagga Lixaa keessatti humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin qubsiifaman uummata nagaa ajjeesanii gabaasa isaanii guuttachuuf woboo irratti tarkaanfii fudhanne jechuun miidiyaa irratti gabaasaa jiru kan jedhan maddeen hanga ammaatti qondaalaa fi beegiitti namoonni ajjeefaman namoota amantaa fi barattoota akkasumas daldaltoota naannoo ta'uu dubbatu. Ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu kun aanaa qondaalaa keessatti kan hammaate ji'a tokko as ta'uu kan himan jiraattonni humnoonni mootummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufan heddumminaan aanicha weeraranii jiru jechuun himanii turan. Godina Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaa guyyaadhaa gara guyyaatti naannoo nama nagaa ajjeesaa jiraachuun itti fufee jira. Oduu gama biraatiin godina Shawaa Bahaa aanaa Boosettiitti haleellaa gareen shororkeessaa faannoo Amaaraa raawwatee lubbuun namoota hedduu darbuun dhagahame. Ganda Hadhachaa jedhamuun beekamutti haleellaa gareen kun raawwatee yoo xiqqaate lubbuun nama 7 darbuu kan himan maddeen odeeffannoo keenyaa rakkoon jabaan gama daangaa naannoo Amaaraatiin uummata aanaalee Boosettii fi Faantaallee mudataa jiru itti fufee jiraachuu himan. Haleellaa kaleessa raawwate kanaan Indaa Roobaa, Mangistuu Gurmuu, Fattansaa Ulatoo, Malkaa Ulatoo, Shaambal Nugusuu, Roobaa Gadaa fi Burusee Yaamii namoonni jedhaman ajjeefamuu odeeffanneera. Haleellaa miseensonni garee shororkeessaa faannoo konkolaataan fe'amanii dhufuun daangaa ce'anii uummata nagaa irratti raawwatan kanaan namni kan biraan tokko madaa'uu fi namoonni 2 ammoo achi buuteen dhabamuusaa odeessi nu qaqqabee ni mul'isa. Kaayyoon humnoota Amaaraa kanaa daandii guddaa Finfinnee Jibuutii to'achuudha kan jedhan maddi odeeffannoo keenyaa bu'uuruma kanaan ammaan duras lafa hedduu weeraraan qabatanii jiraachuu himan. Iddoon kaleessa lola itti bananii lubbuu namoota 7 balleessanis daandii guddicha irraa fageenya kiiloomeetira 4 hin caalle irratti kan argamtu ta'uu himan. Humnoonni Amaaraa daandiidhuma kana irratti kan argamtu lafa Qorkee jedhamtu weeraranii mandara hundeeffatanii jiraachuun ni beekama. Haleellaa yeroo garaagaraatti naannichatti uummata nagaa irratti banan kanaan kana duras humna milishaa Oromiyaa nama 30 ta'an imalarra osoo jiranii naannoodhuma Qorkee jedhamtu kanatti eeganii jumlaan duguuguun ni yaadatama. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Oromiyaa humna daangaa ce'ee lafa weeraree lubbuu namootaa balleessuu kana irratti tarkaanfii malu fudhachuuf dhaadataa turus hanga yoonaa tarkaanfiin qabatamaan fudhatame hin jiru jechuun jiraattonni himan. Ajjechaa fi weerarri lafaa humnoota kanaan raawwatamu ammoo cimee akka itti fufe dubbataniiru.